Hi guys, akkam nagaa jirtu nageenyi fi araarri waaqayyo bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu habaay'atu isin jecha please namni viidiyoo kana argitanii share copy linkii akkasumas repostii godhaa isinin jedha. Keessumattuu immoo ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiranii akka isaan of eeggannoo cimaa godhanii jechuudha. Waan maadaamiin tokko obboleettii keenya ijoollee keenya lamaan irratti hojjettee sirriitti machuudha. Namni viidiyoo kana argite immoo ijoollee fillee sheerii godhi keessumattuu ijoollee Saawud Arabiyaa keessa jiraniif jechuudha. Ijoolleen keenya nu jalaa dhumaa jiru. Ijoolleen keenya nu jalaa miidhamaa jiru. Ijoolleen keenya karaa baay'eetiin lubbuun isaanii darbaa jira. Maadaamiin tokko maal gooti isinitti fakkaata ijoollee keenya dura sarraateenyaa tokko deemteeti biiroodhaaf fudhattee jechuudha. Sa'aatii deemtee biiroodhaaf fudhattutti mucayyoon suni hojii ishee hojjechuutti kaa'ee jechuudha. Utuma hojii ishee hojjechaa jirtuuti guyyaa tokko waamtee jechuudha. Maadaamiin kun kiniini wayii laattiif jechuudha mucayyoo kana. Mucayyoo kanaaf gaafa isheen kiniini laattuu fi kiniini kana fudhadhu kiniiniin kuni vaayitaaminii qaba humna sii kenna akkati jabaattee hojjettuuf si fayyada jennaan mucayyoo kanaaf jennaan mucayyoon kuni ishi jettee dhuguma itti fakkaatee kiniinii kanarraa fuuteetu liqimsite jechuudha. Gaafa fuutee irraa liqimsitu dhiigni afaaniin funyaaniin battalumatti keessaa yaa'utti ka'e. Sababiin sa'aatitti dhiigni afaaniin funyaaniin yaa'utti mucayyoon kan akkas taate jettee mana kiimii geessuu dhiisteetu mucayyoon kuni mucayyoo dhiigni afaaniin funyaaniin yaa'u kana gadi baastee gattee jechuudha. Sa'aatii isheen gadi baastee gattutti hiriyaa isheetti bilbilatteetu hiriyaan ishee sun immoo fuutee hospitaala geessiteetu hospitaala keessa ciiste mucayyoo ammaa jechuudha. Anni isheetti dhidhii ta'ee garaan itti bobbokee fuulli itti bobbokee dhiigni afaaniin funyaaniin gadi yaa'u sun irraa dhaabatee jechuudha. Osoo kun ta'ee jiruuti immoo ammas immoo jechuudha maadaamiinti kuni dallaalitti madura sarraateenyaa irraa fudhattee amma sarraateenyaa kan biraa naa kenni ishee kanan barbaadu jetteen ishee kana gadi baastee gatteette jechuudha. Ishee sana maaliif gattee maaf akkas taate jechuu dhiisteetu ammas dallaalaan haamanii baalageen jechuudha. Fuuteetu sarraateenyaa kan biraa kenniteef jechuudha. Gaafa isheen sarraateenyaa kan biraa kennituu fi ishee kanaanis jechuudha kiniiniin kun si fayyadaati kiniinii kana fudhadhu vaayitaaminii qabaa akka ta'u humna godhattee hojjettuuf si fayyada jettee nennaan mucayyoon dhuguma itti isheen lammaffaa kunis fudhattee jechuudha. Isheen lammaffaa kun gaafa fudhattu kiniinii sana fudhatteetu battalumatti lubbuun ishee darbee jechuudha. Niitiin kuni ishee duraa sana jechuudha lubbuun ishee hin baane sababa mana kiimii deemtee fi achi keessatti jechuudha hospitaala sana keessatti gilukoosiidhaan jirti. Isheen duraan sun jedhu gilukoosiidhaan jirti. Isheen ammaa kun immoo jechuudha isheen lammata kenniteef immoo battalumatti jechuudha ishees dhiiga afaanii funyaanii yaaseetu hin duute jechuudha. Ijoolleen wanna isaan sinii kennan qoricha isaan sinii kennan egaa soba namatti fakkaata wanni nuti yoo kana arginu garuu sirriitti dhugoomsachuu qabna. Maaliif obboleettiin keenya lubbuudhaan dabartee nu immoo maal gochuu qabna ishiirraa fakkeenya fudhattanii kiniinii kana waan isaan sinii kennan kana hin fayyadamina. Nuyi tarii mataan soon dhukkubee kiniinidha mana kiimii akka nuti panadoolii yookiin panadoolii fudhadhu tarii yaa'u yeroo san sitti jabaachuu danda'a dhukkubbiin mataa yookiin immoo dhukkubbiin garaagaraa isaan kiniinii siisan. Kiniiniin kuni kiniinii nama ajjeesu yookiin immoo kiniinii nama ajjeesudha hin beektu kiniinii nama ajjeesullee ni jira. Kanaaf kiniinii kana nyaattee kennitee fi mucayyoon tun lubbuudhaan dabartee. Obboleettiin ishii as jirti Dubaay kana jirti akkanatti baay'ee na dhukkubaa naan jette. Baay'ee na dhukkubaa jennaani mana yaalaa nageechi jedhiiniin jette. Yeroo kanatti obboleettii ishii tuni kiniinii naa kennanii naan jette. Maalitti kiniinii kana nyaatinii kiniinii aan akkamitti kaasinaa erge yeroo sanatti sirriitti dhibeen natti jabaattee jirti kanaaf kiniinii naa kennite jette. Yaa'u kiniinii naa kennite jettee kiniinuma isaa fudhattee guyyaa lamaan booda onlaayinii irraa baddee ishiin madaam ishii bilbiltee obboleetti aduute ishii dhageechi ilaala. Waan baay'ee laphee nama cabsu. Yoo biyya galchitee lubbuu ani raamudhaayyuu gabaabin malee lubbuu balleessuun waan nafsee qabu tokko gabaabii malee lubbuu namaa balleessuun lubbuu waan sinii balleessuun haraam cubbuudha. Garuu immoo isaanii
Akkuma amma bakka amma suurreetti illee ga'uu fi dadhabanii ijoollee kan akkanatti keessattuu Saawud Arabiyaatti dhugaa dubbachuuf ijoollee hedduudhaan kan rakkina hedduu keessa jiru baay'eetu jira. Kan iyyaa jiru TikTok irraa kan baqa anuyyuu kanan beeku namoota meeqa ijoollee akkasii waaqayyoon isaaniif amrumatu dhugaa dubbachuuf hedduu waan nama gaddisiisu maaliif akka ta'e beekan biyyi sun amma baqa dura akkasii miti amma yeroo ammaa kanatti ijoollee baqa sirrumatti baqa itti jabaattee jirti. Biyya saniin deemina biyya saniif filatinaa is gaafa jedhanii ijoolleen keenya hin dhagaa. Kanaaf dhuma isaanii lubbuu isaanii balleessanii dhiisan jechuudha. Innaa kana waan baay'ee na gaddisiisu tokko maal seetanii mucattii sun egaa obboleettii jecha obboleettii saniyyuu hin dhageenyeti. Ani riikaardii akka har'aa kana karaa isaa bitiin qabeeti. Akka har'aa kana riikaardii karaa isaa bitiin qabeetiin ishiin akka boruu kana online irraa baddeetti. Bakka waan hedduu nama gaddisiisu dhugaa dubbachuuf obboleettii isheetirra yaadaan jechuu hin dandeenye. Dhukkubsattee biyyan galchinee akkanatti siqaayii. Maal fayyada? Maali lubbuu ajjeeste maal fayyadaaf ishee dhabe? Tarii ijoolleen qabdu laata daa'ima hin qabdu isheen nama akkamii akka taate bicha namni waan bineensa walitti ta'uuf bicha hin beeku dhugaa dubbachuuf. Namni waliijuu waliin tolanii namni alagaan waliif tola silaas. Egaa obboleewwan keenya biyya san keessatti rakkachaa jiran hedduudha. Ingidihi waaqayyoon nagaadhaan isaan haa baasu. Biyya sun baay'ee biyya maxxoo akka taate beektu. Kanaan durallee ijoollee baay'eedha kanatti dhumaa ture. Bakka ani hin beeku ግን dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata haalli jireenya haalli jiruu biyya sanii. Ani yeroo tokko gaafa ilaalan mucayyoo tana dhugaa dubbachuuf haaraadha kan dhufti dhiyeenya. Isheen immoo lubbuu mucayyoo kana balleessitee homaa maal akka argattu bichaan na dhibe dhugaa dubbachuuf. Yoo hin taane ofirraa baastee alatti baasu. Yoo hin taaneef immoo gara biyyaa galchuu yookiin immoo akkuma fuutetti deebisuudha malee akkanatti hangalaatta'uu waan akkasii maaltu jecha. Waan baay'ee tokko nama dhibu dhugaa dubbachuuf. Amma inni fidu ijoollee haaraa fidan tanas immoo amma mucattiin takka hin jirti. An dhugaa dubbachuuf nan beekaa biyyuma kiyyaa dhufte. Gaafa dhuftu akkuma dhufteen mucattiin tun guyyaa lamatti kushiinaa seenii jetteen. Mucayyoon tun waan beektu kushiinaa seenii waan akkana hojjedhu jettee itti agarsiistee biraa deemtee mucayyoon geemaatii waan akkasii geemaatii hojjedhunaan jette. Namni keessa tureyyuu geemaatii hojjechuun itti ulfaata. Geemaatii hojjedhunaan jette. Isheen maal beektee fuutee keessa gaafa keechuu zayitiin sun itti rocamee fuula ishii kana gubee jechuudha. Ilaala naa bilbiltee akkanatti akkaan na gootee naan jettee ani bilbileetuman afaanuma nagaa itti dubbadhe maaliif kana gootu isheen addisiidha. Nama haaraa kanatti barsiisu asiranitti barsiisu anuyyuu hin hojjedhu waggaa dheeraa nan ture. Maaf akkana gootaa gaafan jedhuuni akka bartuufanii naan jette akkamitti barti. Akkatti isaan yaadan ilaala. Amma ati odoo Itoophiyaa deemtee yookiin immoo waan tokko hojjedhu siin jedhani laaltu malee keessa turtu malee hin beektaa jedheen dhugaa dubbachuuf. Naa akkasitti akkas jedheeni mucayyoon tun niitiin tuni mucayyoo tana fudhattee jaartidha. Jaartiin sun immoo mucattiin sun immoo ani ishii hin jaalattu beektanii ana malufte tana haaddisii tana hin jaalattu. Annaa kanatti maqaa jaartii saniitiif teessisti malee oduu akka ishiitii alfan tokkoyyuu hin bulchitu dhugaa dubbachuuf. Innaa waan akkasiitii akkana arabuun gara jabina akkanaa qabdi. Ammoo barri jijjiiramu namni isaanitillee jijjiiramaa deema ta'ee hin beeku. Innas waan akkasiitii of eeggannoo godhaasiniin jechuu barbaaditan obboloota koo obboleewwan keessan irra biyyarraa fiddan ta'e aaraa ijoollee aaraa kanallee gaafa argitan ta'e dhugaa dubbachuuf waan baay'ee biqaanaa ijoolleen aaraa hin dhufti gaafa jedhan biqa akka waan kiyyaatti siqiqna jedha.
akka waan kiyyaatti ijoolleen biyyarraa namni akkanaa hin dhufa gaafa jedhan dhugaa dubbachuuf ammoo iddoo qabatanii bakka hin jedhanetti baay'ee tokko na saqqaqa jechuudha. Maaliif taphni isaan namatti taphan adda waan an argeef ta'uu dura waan an argeef biyya san keessatti baay'ee rakkisaadha. Annaa akkasiniin jedha obboloota. Ingidihi obboleewwan keenya dhukkubsatanillee biyya ormaa keessatti illee lubbuun isaanii dabarte waaqni lubbuu isaanii haa maaru warroota rakkatanis keessa jiranillee rabbiin isaan haa baasu. Annaa waan hin jedhu kanuma galatoomaa isiniin jedha ulfaadhaa. Video kana share walii godhaa share like gochuun dagatinaa isiniin jedha. Turtii gaarii.